jalqabarratti hangafoota oduu. Mootummaan naannoo Oromiyaa qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo duraaniif muudama kennuu ibse. Eertiraan miseensota waraanaa duraanii umrii isaanii waggaa 60 gadi ta'e leenjiif waamte. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota guyyaa har'aatiif qabannee amma bal'inaa oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceena. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkuma san namoota hedduu bira akka qabuuf laayik sheer gochuudhaan nu faana turaa isinii jenna. Bal'inaaf oduu har'aa qabannetti yoo ce'u immoo mootummaan naannoo Oromiyaa qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo duraaniif muudama kennuu ibse. Mootummaan naannoo Oromiyaa qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo duraanii ji'oota lama dura muddee 2024 mootummaa waliin walii galtee araaraa mallatteessanii galaniif muudama laachuu beeksise. Qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo duraanii muudan kunneen ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa duraanii Sanyii Yaadasaa Nagaasaa dabalatee namoota 3 ta'uu ibsameera. Haaluma kanaan obbo Yaadasaa Nagaasaa yookaan Sanyii Nagaasaa jechuun kan beekamu sadarkaa hoogganaa biirootii gorsaa nageenyaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun muudamaniiru. Dabalataan obbo Oromiyaa Rabbumaa Tasammaa hoogganaa itti aanaa Abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Toleeraa Raggaasaa hoogganaa itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Sanyii Nagaasaan waliigaltee mootummaa waliin mallatteessan ilaalchisee ibsa muddee 6 laataniin waliigalteen dhimmoota nageenyaa fi hiree waraanaa irratti xiyyeeffata jedhan kun guyyoota 2 booda hojiitti akka seenu ibsanii turan. Oduu birootti yoo ceenu paaspoortiin elektirooniksii Itoophiyaa haaraa biyya keessatti oomishamee ifoome. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa paaspoortii elektirooniksii haaraa biyya keessatti oomishamee guyyaa har'aa gurraandhala 21/2025 ifoomseera. Paaspoortiin kun sadarkaa nageenyaa olaanaa kan qabuu fi teekinooloojii ammayyaan kan oomishame ta'uu sagantaa ifoomse paaspoorticha har'aa gaggeeffame irratti ibsameera. Sagantaa kanarratti pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo Daayirektarrii tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Samaawitii Daawwitii dabalatee aangawoonni mootummaa olaanoo argamaniiru. Paaspoortiin elektirooniksii Itoophiyaa haaraan kun odeeffannoo tirii nama dhuunfaa dabalatee ashaaraa qubaa fuulaa adda baasuu fi chiipsii elektirooniksii akka of keessatti qabate ibsameera. Bulchiinsi yeroo Tigraay hoogganni waraanaa tokko caasaa bulchiinsaa diiguuf hojjechaa jiru jechuun himate. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hooggantoota humnoota waraanaa Tigraay tokko caasaa mootummaa naannoo diiguuf gochoota hin mallee raawwachaa jiru jechuun himate. Gochi akkanaa rakkoo hamaa fiduu akka danda'u akeekkachiiseera. Bulchiinsi yeroo naannichaa ibsa isaatiin humnoonni waraana Tigraay humni ittisaa ta'anii kan hundeeffaman lubbuun jiraachuu ummata mirkaneessuuf malee garee aangoo barbaadu kamiyyuu gargaaruuf miti jechuun cimsee ibseera. Eertiraan miseensota waraanaa duraanii umuriin isaanii waggaa 60 gadi ta'e leenjiif waamte. Mootummaan Eertiraa miseensota raayyaa ittisaa duraanii leenjii dabalataatiif kutaa isaaniitti akka deebaniif akkasumas kaan ammoo biyya akka hin baane qajeelfama baasuu BBC'n lammiileen biyyattii waabeeffachuun gabaaseera. Haala qajeelfamaa kanatti lammiileen raayyaa keessatti tajaajilanii fi umuriin isaanii waggaa 60 gadi ta'e galmaa'uudhaan gara leenjiitti akka galaniif akkasumas kanneen umuriin isaanii 50 gadi ta'e galmaa'uudhaan qaama dhimma isaa ilaallatutti irraa osoo hayyama hin argatiin biyya akka hin baane ajajni darbeera. Ajajni mootummaa Eertiraa bulchiinsota naannootiin hojiirra oolfamaa jiru kun dhiirota qofa osoo hin taane dubartootas kan ilaallatu waan ta'eef jiraattota irratti sodaa uumuu lammiileen biyyattii ibseera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoorkiin oduun keenya karraaf qopheeffannee kanuma toora keenya sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa.